Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota viidiyoo amma waraabaa jiru. Har'aa akkamitti akka dhadhaa hojjechuu haala salphaa ta'ee warri biyya ambaa keessa jirru dandeenyu isin agarsiisuu barbaade eegalee yaadadhe akkasitti inshaallah isin agarsiisaa nafaana turaa isiniin jedha. Kun akkuma agartan saanii tana keessatti dhadhaadha. Dhadhaa haala salphaa taheen manatti hojjechuu dandeenya jechuudha. Dhadhaa baay'ee bareeda. Bishaan keessa kaahee jira. Aannan isa wajjin jiru akka keessa qulqullaa'uuf jechuudha. Dhadhaa kana akkamitti raasuu akka raasnee aannan akkamii keessaa akka dhadhaa baasuu dandeenyu wajjin isin agarsiisaa nafaana turaa isiniin jedha. Maashina argaa jirtan kana keessatti daakee ture. Dhadhaa kana wanni irraa hojjedhe immoo kana kanarraayi keermaa jechuudha. Haaluma biyya jirtaniitiin maqaa barbaadaniin argachuu dandeettanii jechuudha. Kun yeroo baay'ee haga tokko daakamee keekii gubbarraan naqama. Aanan akkasiisanii jechuudha. Yeroo baay'isanii immoo hisaaba wayita keekiif tolchanii san caalaa itti deddeebisanii yoo daakanii dhadhaa bayaa bishaan itti dabalamee jechuudha. As keessatti agartan kun kanuma. Kanarraa walakkaa isaa asitti naqee akkasitti daakee dhadhaa haga naga'u waan haga kanaatirra dhadhaa amma kana ga'u baasee jechuudha. Kun amma aannan san qofallee osoo hin taane bishaan itti dabalee yeroo itti dabaltan bishaan sirriitti qorraa ta'e yoo itti dabaltan baay'ee bareeda. Sababni isaa dhadhaan waan ho'aa wajjin yoo daakame baquu danda'a. Wal makuu danda'a baqee aannan duraa keessaa bahee saniin jechuudha. Sirriitti qorraa itti dabaluu barbaachisa. Amma kun liitira tokko kanarraa walakkaa irraa hamma kana baasee yoo barbaaddan diqqallee bitatuu dandeettan jechuudha. Kana akkasitti amma inshaallah yoo rabbiin jedhee kana hafe kana daakee akkamitti akka keessaa bahu isin agarsiisa. Ammaan bishaan biraa baay'ee itti dabaluu nan barbaachisu. Sababni kama yoo duraa keessaa baase kana gubbaa yoo itti dabalellee naa deemaa jechuudha. Hojjetuu danda'a. Mee isin agarsiisa. Kun akkuma argitan kun aannan furdaadha. Yookiin ititaa jedhaniini asitti naqaa jira. Agartan. Kuni amma mataa haxaa'atuuf fuula qaama keenya haxaa'atuuf warri dhadhaa jaalatan keessattuu Oromoon dhadhaa baay'ee jaalanna. Oromoo keessayyuu warri baadiyyaa itti dhalatee guddate jechuudha. Akka kiyyaa fa'a. Kunoo inshaallah nafaana tura. Viidiyoo illee ofumaa waraabaa jira. Kunoo kabajamtoota daawwattoota viidiyoo kanaa akkuma argaa jirtanii itti banuuf deema. Chaarjii kabunaa chaarjesse. Kana chaarjessutti kabunaa chaarjessee na wajjin turaa. Sirreeffadha. Kunoo argaa jirtanii amma itti banaa. Daakamaa jira. Haga turtii viidiyoo kanaatti na wajjin turaa isin jedha. Haga sanitti dhadhaa kiyya waan itti naqadhu qopheeffadhaa.
Turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Baay'een fudhatu hin ifatinaa na wajjin turaa isiniin jedha. Akka sirriitti amanuu dandeettaniif yeroo dhadhaan keessaa bahuu hin agartanii. Kunoo yeroo awwala daakuu eegalu baay'ee furdaa ta'an socho'u. Amma keessa socho'uu jammaree akkuma isin agartan kana. Daakaa jira ammallee turtii keessan na wajjin haa ta'u isiniin jedha. Nagartanii baay'ee toora jiru. Daakaa jira gubbatti galaa jira. Mee turtiin keessan na wajjin haa ta'u isiniin jedha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota viidiyoo kanaa kunoo asiin geenne daakee jira. Keessi isaa kana fakkaataa dhadhaan gubbarratti galee areerri immoo jalatti galee jira. Xiqqoo akka sirriitti wal naa qabatuu danda'uuf bishaan baay'ee qorraa tahe aga takka burcuqqoo xiqqoo takkaa irra buusaa na wajjin daawwadhaa isiniin jedha. Mucaan kiyyatti naqe. Mucaan na wajjin hojjetaa jira. Fixiitti waan ta'u. Akkuma argitan kunoo bishaan qorraa itti naqe. Sababni dhadhaan yoo qorree baay'ee wal qabatuu danda'a. Deebisee qadaadee sakandii muraasa fi ammallee itti banaa akka sirriitti wal qabatuu booda keessaa guuruu akka nan barbaachifne walitti qabu irratti illee akka haala salphaa ta'e walitti qabuuf jechuudha. Na wajjin Gumaan ta'u. Mucaan kiyya guutee gubbaan jiga jedhes shakkee qabaa jira. Na faana turaa isiniin jedha. Kunoo kana fakkaataa amma daakee geessee inshaallah dhadhaa keessatti gadi isin agarsiisee keessaa baasaa. Harkallee qulqulleeffadhee hojjetaa jira isiniin jedha. Kunoo amma dhadhaa achuma keessatti isin agarsiisa. Kunoo kana fakkaataa keessi isaa argitan dhadhaa fi areerri yookiin aannan dhadhaan keessaa bahee garagara jiranii. Kunoo na faana turaa isiniin jedha. Deema harka dhiqadhu Ahmad. Kunoo haala salphaa taheen dhadhaa bareedaa dhadhaa qulqulluu baay'ee gaarii ka tahe mana ofiitti hojjetamuun danda'ama jechuudha. Kunoo akkanatti dhadhaan keessaa baha. Afaan Oromootiin dhadhaa jedhama. Dhadhaan akkasitti keessaa baya. Afaan biyya kanaatiin hin himtuu jedhaa jira. Vooyidaa jechuudha. Afaan biyya kanaatiin vooyidaa jedhaniini. Akkasitti haala salphaan ta'een keessaa baya. Inumaa biyya kanatti faa abashoonni biyya teennaa taasitti waa gurgurtu. Dhadhaa yoo gurguran baay'ee qaaliin gurguranii giraamii muraasa akka biyya kanaatti giraamii muraasa maallaqa guddaan gurguranii kunoo akkuma isin agartan bishaan qorraa kana keessa kaa'ee jira. Kaani walitti dabalee jira jechuudha. Kana fakkaata. Hidimee kaartoonii sanachi. Kaartoonii kana achi keessa kunoo. Achi keessa kunoo. Kana. Agartanii kaartoonii haga kanaatirraa kaartoonii liitirii takkaatirraa kuni hundi bahee jechuudha.
kunoo isin agarsiisa. Amma kuni nyaataafis tahee dibataafis tahee keessattuu sammuu daa'imaa gubbarra kaa'uuf daa'imallee qabna. Baay'ee tokko bareedadha. Baay'ee tokko jabaadha isiniin jedha. Harka mucaa kiyyaa irratti rigee akka baay'ee isin agarsiisame akkamitti akka jabaa ta'e wajjin tura. Harka kee akkanas qabadha. Duuba isa. Kunoo akkanatti cululuisee bareedaa godha. Kunoo agartanii dhadhaa qulqulluudha. Akkuma dhadhaa biyya keenyatti. Baay'ee jabaadha isiniin jedha. Ijoollee fi rifeensa ijoolleetillee qaama namaatiillee sammuu mataa yeroo nama dhukkubu baay'ee gaarii fi namatti tolu gaarii waan ta'eef isinii qoode akkasii itti fayyadamaa isiniin jedha. Hawwii yeroo meeqaa booda dhadhatti bahee anuu mataa kiyyaan isiniin jedha. Namni dhadhaa jaalattan nyaatuufis ta'ee keessattuu biyya hambaa kanatti qixxaafaa gubbarraa rirrigatanii sanillee godhuun hin danda'amaa isiniin jedha. Immoo yoo nyaatatti waan akka marqaa fi waan adda addaa wajjin nyaatuu barbaadanii mi'eessituu adda addaa akkuma biyya keenyatti mi'eessituu garaagaraa itti daballee urgeessinee haala gaarii taheen hojjennu sanitti mi'eessituu adda addaa wajjin kan nyaatallee gochuun hin danda'amaa. Keessattuu qaamaa fi rifeensa fi daa'immaniif baay'ee barbaachisaa baay'ee gaarii. Akkaan namatti toluudha isiniin jedha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa yookiin daawwattoota yookiin hordoftoota viidiyoo kanaa warri viidiyoo kana dhageeffattan laaltan itti fayyadamaa waliif sheer godhaa. Yoo jaalattan sabiskiraayib laayik godhaa isiniin jedha. Wanna guyyaa irraaf qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin nagaa walitti deebinutti nagaan nu tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.